haaluma salphaa ta'een paastaa wajjannee ciree kennaaf yookaan qursii kennaaf qopheessinee jirra. Maashaallah tabaarakallaa. Egaa paastaan yookaan ispaageetiin haala yookaan immootu bifa garagaraatiin dalagnee kan soorata keenya keessa galchinu jechuudha. Haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Namoonni isinitti tole haala kanaan dalagachuu dandeettan daqiiqaa muraasa keessatti maashaallah laalamee akkamitti akka namatti tolu akka walitti hin qabanneef akkamitti akkaan hojjedhee haga turtii kiyya xumuratti na waliin tura. Kallattiimaan gara viidiyoo. Egaa hordoftoota kiyyaa paastaa kana haala ajaa'ibaa ta'een hojjenna. Paastaa ookee jechuudha. Paastaa yeroo ammaa qarshii 100. Haa ta'u amma ciree dalaguudha deemna. Kunoo wanti na barbaachisu hunda asitti qopheeffadheeti jira. Kunoo wanti itti bilcheessullee hundi qophii ta'ee jira jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtanii hordoftoota kiyyaa kabajamoo. Akkam jirtan fayyaa keessanii alaamaan isaanii keessa dalagaa fi amma fakkaatu jechuudha. Nagaa bareeda alhamdulillah. Egaa isin biras bareeda ta'e abdiin qaba. Kallattiimaan waliin kan hojjennu ta'a. Kana sirreessinee walitti deebinaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Hundi keessanuu turtii gaarii na waliin qabaadha. Egaa akkuma argaa jirtan kana kunoo asitti maxxansaa qopheeffadhee jira. Akkasumallee immoo distii itti bilcheessullee qopheesse. Distii gara na dabarsuu deema. Itti aansuun immoo maxxansaa immoo gara sirra kana dabarsa xiqqoo viidiyoon fuul hin taane yookaan immoo guutumatti mul'isne haa ta'uuti. Paastaan keenya osoo walitti hin qabatin haala bareedaa ta'een kan dalagnu ta'a. Akkuma argitan kana sokkeetti sakka'utti jira. Kanaaf haga xumura viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan ittiin boora shaashambaa jedhaa isin hordoftoota kiyya. Namoonni mootuu chaanaala kanaaf haarawwataa ta'e yoo jiraattanu maal gootu ree sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya taatan jechuudha hordoftoota kiyya. Bishaan paastatti bishaan irra kaa'ee jira ammastuuf kiyya bana. Haga xumuraatti na waliin tura. Laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuun akka hin dagatamne kallattiimaan karaa hojii keenyaatti seena jechuudha. Egaa akkuma argitan kana shunkurtii kiyya quncifatutti jira. Mee daqiiqaa ni ariifachisa akka isin hin ifannee daqiiqaa 10 yookaan 10 akkas. Kanaafuu daqiiqaa 10 yoomamti na waliin tura isin hordoftoota kiyya. Akkuma argitan shunkurtii kiyya qunchisee bishaan qulqulluu keessa kaayaatii jira. Haga naa ga'uutu akka jechuudha. Suugoo hojjechuudha. Paastaa suugoon hojjechuudha adeema. Ani garbachuuf suugoon baay'een jaaladhu. Garuu haala bareeda ta'een kan hojjennu ta'a jechuudha. Ani atakiltiin jaaladha paastaa jechuudha aditti. Haa ta'uuti ammaan tanaa qullubbii shunkurtii quncisnee timaatima firee 2 keessa kadhee jiran argitan jedheeti yaadatti aansuun qullubbii haga naa ga'uutu akka ni quncisa. Egaa nyaata kamuu gizee dalagu qullubbiin adii yoo keessa hin jiraatin dhugaa dubbachuuf nyaata kanatti hin jedhu. Hunduu akkuma baratanii haa ta'uuti. Haala argitan kana qullubbiin gizee ni waddaddi gizee ni dabalti gizee ni hirratti haa ta'uuti haalli jireenya waluma keessa wanti bakka takka dhaabbatee nama eeguu hin jiru. Egaa namoonni baay'een immoo namoonni meeshaan dhiisteettanii karaa waasaappiitiin na gaafattan tariitii viidiyoo kiyyan argine ta'a yookaan waan ani asirratti haasa'u nan qalbifanne ta'a malee. YouTube chaanaalii meeshaa irratti gadhiisu baneetii jira. Kanaaf dhaqaatiin sabskiraayibii godhaa achirratti na hordofa. Akkasumallee meeshaan wanti dhiisuuf hin jiru inumaayyuu itti jabaadhee hojjetutti jira. Kanaafuu ni beektan ka ganni amma bahee ijoolleen ganna keessa maatii ofii gargaartii asmara jira midhaan facaasaatu jira waa hedduu nama gargaaranii manni barumsaanii banama warri ijoollee asii qabu ijoollee barsiifatu wacii baay'ee qaba warri meeshaa ordarii godhatu akka gizee duraa san baay'ina hin qabu meeshaan mafarrashaa uumama malee haa ta'uutii mootu nama na ajajateef hojjetaatuma jira jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisaa lakkoofsi kiyyallee yuutuuba san irratti isinii godha. Yuutuuba san immoo gizee tokko tokko liinkii yuutuuba kiyya kun yookaan siimboo jala isiniif kaaya. Kanaafuu achirratti sabskiraayibii gootanii achi na hordofuu dandeettan jechuudha. Bishaan keenya danfee jira soogida diqoorra buusee egas booda paastaa kiyya bakka 3 cabsee itti naqa akkana keessa kaa'uun jaaladhu an paastaa bakka 3 itti cabsee itti naqa diqootti dabala bishaan dafee jira argitanii jedhee yaada akka inni irraan hin jenne akkana qaba. Stoofiin kun bishaan irratti jiguu hin qabu aanan irratti jiguu hin qabu. Of eeggannoo barbaada jechuudha. Akkasumas haayilii hedduu qaba. Haga isin shunkurtii cirtanii bishaan ni danfa jechuudha. Agartanii haguma shunkurtii qofa cirutti bishaan danfee irra kaa'ee ture. Timaatii muumaayyuu haga ciruunan enne haguma shunkurtii ciru qofaatti danfee maashaallah haayiliin isaa hedduu namatti tola. Gizee muddamaatiif hedduu nama gammachiisa jechuudha. Akkan isin jaarratti kiyyaa egaa timaatimii kiyya quunciseen booda kun akkanatti wanni jedheeti jira. Asitti waan hundaa waan sadiinuu ka fide ciradheeti jira. Asiin akka irraan jenne ilaalaa
kunoo argaa jirtan danfaa jira akka inni irraan hin jigne akka walitti hin qabanne shuukaan akkanatti waliin gaggayaa zayitillee irra buusna barbaachisaa yoo ta'e soogidillee bareedaa akka walitti hin qabne gargaara haa ta'utii kunoo amma danfuutti jira jechuudha hordoftoota kiyya isin immoo maxxashaa irra kaa'ee kaameraan gara dalgaatti jallatee maxxashaa hin mul'isu. Kunoo ni argitan jedheeti yaada zayitilee dhiqoo xabirra godha akka walitti hin qabanneef nama gargaara zayitiini kunoo amma sirreessee jira kaameraa dhiqoo haala kanaan akka inni walitti hin qabanne akkana goggoona daqiiqaa 8 yoo bilchaate gahaadha. Asitti immoo maxxashaa jala lokkosiitii jira ammallee jechuudha isin aga xumuraatti na waliin tura kanaafuu namoonni meeshaa na gaafattan bituu hin dhiisne YouTube san subscribe godhatin achirratti na hordoftanii waan nama bitu mara achirratti gadhiisa asirratti immoo nyaata vloogii garagaraa yookaan oolmaa mana keessaa yeroo takka gizee gabba'u isa gadi isin dhiisa jechuudha asirratti zayitii itti godhee maxxashaan egaa booda maaliif jennaan YouTubein kiyya nyaata gizee dalaguu oolmaa mana keessaa waan tokko information yookaan odeeffannoo garagaraa dalagu naaf fooyyaa. meeshaa akkas mara ilaalan asirratti haa ta'u isin illee bitamanii jiraatu kanaaf wanta meeshaa jalqabate isaa yeroo dhabdu isiniif kaayaa dhallee liinkii koomentii tokko faatira dhaqa qaqqabaatiniin inni sabskiraayibii godha isin jecha kallattimaanii maal godhee zayitiin eega danfee qullubbii adiitti godhee qullubbii adiin dhiqoo isii hojii danfee mootu shonkortii itti naqeeti jira asitti ka paastaa jala dhaamsee gara irraa fuudhuuf ta'ee sumarratti haa qorru jedhee dhiise paastaa yoo daddafee bilchaatee keessaa dhimbiimni aga suugoo bilcheessinu turre ni goggoga jechuudha kanaaf bishaan keessa dhiisa dhiqoosi barbaree haganaa ga'u takka itti godha eegasii maal goonaree qulleetii kenna haala bareedaa ta'een bilcheessudha jechuudha suutaan bishaan xabxabirra godhaa hagin sirriitti bilchaateetiniin bishaan xabxabirra goone san fixatee suugoo qofa hafu jechuudha kanaaf haala saniin bareechisnee bilcheessina yookaan barbareen nama guba agas immoo paastaan keenya dhiqoo akkanumatti haa turu bishaan keessaa baasuun barbaanne dhiqoo si yoo inni suugoon gara bilchaatinaa dhiyaate keessaa dhimbiibaa jechuudha. Asitti kunoo bishaan qopheeffadhee jira bakka kana immoo ni qulqulleessa egaa biffee tana onni makanaaf hin bitee biffee manaanii qabaanii isi keessi timaatimatti naqaa eega suugoon keenya tokko bilchaateen booda maaliif sin jechaa jira biffee tana walawwaluu dandeettanii yoo barbaadan dhiquu dandeettanii ka bishaan akka barbaadanitti irraa dhiqxanii irraa walawwaluu dandeettanidha mukni garaagarummaa qaba ka akkana isiniin jaa egaa namoonni istoofii kana barbaadanillee keessan naga dubbistanii fudhachuu dandeettanii warri baay'een tabalaashaa kan jettan egaa agammaan tabalaashanitti fayyadamaa jira ani daddaffiin isaa hedduuta kanatti tolee jira maashaallah tabaarakallaa akkana ammaan tana suugoon keenya gara bilchaatu waan deemeef paastaa keenya dhimbiifanna jechuudha akkuma isiniin mul'ataa jiru kana sirriitti fuulii ta'ee isinitti mul'atu fakkaate haa ta'uti dhimbiifnee garana deebisna distii irraa buusna saniin gara kaan suugoo keenya sirriitti waliin dhaataa bilcheessina jechuudha maashaallah tabaarakallaa barbaree itti guddisuu hin qabnu garmalee barbaree yoo guddattis nama gubuu danda'a soo gudditti godhee jira ammaan tana kunoonni mul'ata jedheeti yaada sirriitti mul'atu dhiifama akka isin jaarrisitti kiyyaa asitti immoo meesituutti godhee jira sirriitti isin mul'atu dha'uu danda'a yoo ni yaalaaltan malee soo gudditti godhee meesituutti godheeti jira ammaan tana wanti itti godhu deemnu wanni biraa hin jiru jechuudha. Kanaafuu isuma kana sirriitti waliin dhaa maashaallah tabaarakallaa maxxashaalleen bareeda hin qabdu irra hir'isee jira amma lakkoofsa isaa jechuudha istooficha kallattimaa suugoon keenya bilchaatutti jira maashaallah gara xumuraa ga'utti jira jechuudha banee isinitti agarsiisaa dhimma keessaa kana fakkaata maashaallah tabaarakallaa haala bareedaa ta'een kunoo bilchaatee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa qophii ta'ee jira suugoon keenya paastaa keenyallee amma jalaa dhimbiinee jirra. Qulqullina sagaleetiif dhiifamaa eegaa paastaan yookaan ispaageetii haala hedduudhaan hojjechuu dandeenya gosa hedduun jechuudha gosa hedduu san keessaa ani akka haala tokko kanatti hojjedhee jiree qopheesseeti jira hedduu takka mi'aaya akkan isin jaallattoota kiyyaa nyaata biyya keenyaa faayidee tokko kanatti hojjedhee gadi isin dhiisaa isin immoo laalaa ittiin beekaraa biyya yaadadhaa isinitti tole immoo haala hojjedhu illee hojjechuu dandeettanii jechuudha eegaa kanarratti namni waa hedduu walirraa hubataa walirraa barachaa deema kuni wallaalummaaf osoo hin ta'in fakkeenyaaf amma viidiyoo tokko laalee akkan hojjedhu sanirraa adda yoo ta'e dhiifama akka sanillee yaalee hojjechuu danda'a jechuudha du'aayin godhaa hordoftoota kiyya du'aayin keessan sirriitti na barbaachisa hundi keessanuu du'aayinaaf gochuu hin dagatinaa isin jaabboleeyyan kiyya itti aansuudhaan kunoo suugoon keenya amma gaheeti jira maashaallah tabaarakallaa ammaan tana paastaa keenya gamana nadha jechuudha ani paastaa isaanirra dhiyeessanii suugoo gubbarra naqasan hin jaaladhu
osoo jalan dhaamsiin paastaa itti asitti naqee waliin ga'ee akkasitti dhiyeessuu jaaladha jechuudha. Kanaaf ammallee haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin turuu hin dagatina. Namoonni hangam ilaaltan viidiyoo raawwataa jira waan ta'eef sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, akkasumas yaada muraada keessan barreessaa. Egaa qulqullinni sagaleetiif dhiifama guddaan isin gaafadha. Qofatu na qabe hundi keessan immoo Zamuu online shopping YouTube jedhu azala isiniif kaayaa linkii isaa koomentii tokko irratti. Egaa istoofii jala dhaamseetii jira. Maaliif isin fayyada? Meeshaa ilaaluu yoo barbaadan achirratti ilaaluu dandeettanii yoo ajajachuu dandeetti barbaadanillee ajaja keessan isinirraa fuudhee meeshaan keessan bahe YouTube sanirratti gadi isinii dhiisa jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo meeshaa. Kanaaf hundi keessanuu subscribe godhaa. Viidiyoo achirratti hanga isin dhiisullee ilaalaa ittiin bohaaraa isin jaa. Namoonni meeshaa mana keessaa barbaadan firaashii boondii warri barbaadan uffata hawwata warri barbaadan walumaa galatti maatii keessan waan gammachiisuu barbaadan bunaa sukkaara ta'e zayitii ta'e ruuza ta'e misira ta'e waan barbaadan asfeeza irraa ka'ee meeshaa gurguddaa na biratti ni argattani. Egaa dalagaatti yageesseen booda istoofiin irraa dhaamsee turee jira. Kanaafuu irraa walawwallaa istoofii yoo guyyaan akkanatti irraa walawwaliin kaaturaawwatii deema. Akkanan isin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa kanuma fakkaata. Akkasinitti tolee uma shakkii hin qabu. Haga xumura viidiyoo kanatti warri obsaan feetanii jaalattanii chaanaala kiyya ilaalaa turtan hundi keessanuu galatoomuu ulfaadha. Isin jaaladha isin kabaja. Rabbiin bakka jirtanitti yaada muraada keessan isinii haa guutu, fayyaa isiniif haa kennu, riskii isiniif haa bal'isu isiniin jecha. Egaa paastaa keenya akkanatti nyaataaf qophii taasisnee jirra. Laalatiin yaada keessan kennaa maashaallah akkamitti akka bareedu paastaan yoo barbaadan maankalleen ol fuudhee isinitti agarsiisa akka inni walitti hin qabatini. Kanaafuu paastaa gizee dhimbiibdan daddaftanii akkuma inni bilchaatiin dhimbiibina bishaan immoo asan keessa haa turu bishaan qoraa xiqqootti qicanii yoo suugoo keessan gara bilchaatutti siqee jedhee keessaa dhimbiibdan jechuudha san bareeda ta'a. Egaa viidiyoon kee kana maangoo labameeti jira hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina hangasitti hundi keessanuu akkuma jirtanitti oolmaa kayrii keessa naa oola. Isin jaaladha isin kabaja. Laayik sheer gochuu hin dagatina. Sabiskiraayib illee gochuu hin dagatina isin jedha. Obboleeyyan kiyya kana qofaa miti. Yaadallee qeeqallee qabaattan na barreessa. Egaa nagahan na tura baay'ee.